Balle santia angatera bonto Lemona tindebiu takiti tokoto Nancy Godey Ansamu ko kesata ambadu yero maran Di pamana godi Awanti Nancy Godey Ansamu ko kesata ambadu yero maran Di pamana Mana godi badi to kamara di fama natin jabatini luputiya adara jalala natin jabatini luputiya adara jalala Ini manjalala kuno naraya asinggar garbae ko baka minta balle santia angatera bonto Lemona tindebiu takiti tokoto Balle santia angatera bonto Lemona tindebiu takiti tokoto Wanti Nancy Godey Ansamu ko kesata ambadu yero maran Di pamana godi Wanti Nancy Godey Ansamu ko kesata ambadu yero maran Di pamana Pamana godi badi to kamara di fama natin jabatini luputiya adara jalala
Qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffachaa jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa sirba nuti isin affeerretti akka gammaddan abdii qabna. Qophiin dambalii jaalalaa kan karaa raadiyoo OBN isiniif darbu ammas akkuma tufetti kan inni jiru. Kanatti aansuudhaan ammoo kan nuti isiniif dhiyeessinu qophii dambalii jaalalaa keenya har'aarratti isiniif dhiyeessinas jennee kan nuti qindeeffannee jirru baacoo tokko qabna ni moona. Baacoon kunuuti baacos dhaggeeffadhaa ittiin bashannanaa ergaasaas qalbeeffadhaa isiniin jecha qophiilee afaniif gara duubaa kan deebinee dhufnu ta'a. Sanya dote dugi ka hasa ka mare ga cal jechuun kuni barana akka lubbu diyatin si jaaladha tanan wambaitu tumaan jiraami wa lakke ogaan silalu aku matte narra qorrifachuu jirta maali sin jaaladha tana na beekin je anammoo sin jaaladhu lakke qosa akkana tana dhisiga nyaachatuma dhugaati lallaafaa kanaas ga dhugaatuma baraan gaasi wajji bashannanuun kunis natti hin goomu beeytaa gammachuu hongan qabnee naa kannaafin akkatti wanna jira dhugaa na amanin jee humaan shakkin akka lubbuutti jaattin si jaaladha dhugaa sin jaaladha jechaa kana akkamiin laalte baraan wahuma dhugaatiin sin jechuu jira ati immoo akkumatti rincicaa jirta maaligaa wanni kana lakki an sin jaaladhu sasirraa dhugaadha akkana taatu gaa eenyu si keessummeessa waan hanga ammatti nyaannee dhuyne gatii isa anaafis isiifis kopha kophatti hojjedhuuti ammuma nuu lameeniifuu fiti wayyoo yaa bareedaa yaa baran baay'een si jaaladha wan alaki anilleen booleen jira maaltu maal ta'e sila ati silaa jechuun kiyya booleen jira hoggaan sinju yoo irraanfatte malee mana warqii tokko kan kanaan dura naa fi ati wajji deemnee daawwannee irraa galle tokko yaadattu ni yaadattami yaadadde jechuun kiyya warqii mormaa tokko kan ati ilaalte akka malee jaalatte tokko hoggaan maallaqa harkadhee siifin bitaa jeen ture ni yaadattami yaa urjii ya dhuga wanta dhuga yaadadde amma lal mana warqii san ifi yaadatte beeytee mi bakka ta'e yeen yaa bona kiyya yaadadde lal manuma warqii san bira duba mana dhugaatii tokko jiraami achin jira
baacoo dhaggeeffannee ergaa isaas qalbeeffannee ittiinis bashannanne yookaan ammoo ittiin seeqneeti kan deebinee dhufe. Eeyyeen kabajamtoota hordoftoota keenyaa karaa ergaa gabaabaatti yaada keessan nu biraan gahaa jirtaniitiin akka itti bohaaraa jirtan nuuf himaati kan isin jirtanii. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa warreen qophii dambalii jaalalaa kana hordofuu barbaadaniifis live streaming YouTube irratti yeroo ammaa kana tamsa'aati kan inni jiru. Egaan YouTube irrattis qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffachuu dandeessu tamsaasa raadiyoo OBN irratti kan darbu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaan qophii dambalii jaalalaa keenyarraa akkuma itti ufetti jira qophiin dambalii jaalalaa keenyarraa qabiyyee garaagaraa qabatee dhiyaate keessaati kan isin biraatiin geenye sirbaa fi baacoo dhaggeeffannee walitti deebineerra. Amma kan nuti isin affeeruudhaaf deemaa jirru ammoo walaloodha. Eeyyan jechoonni qindaa'anii tarraa'anii babbareedanii karaattiin ergaa dabarsuu danda'aniin kan nuti qindeeffannee kan dhaggeeffataa biraa nu biraa ga'ee fi kan ofii keenyas qindeeffannee walaloon kunooti ammas turtii gaarii isiniin jenna. Walaloo isiniif dhiyeessinu waliin turtii gaarii isiniin jechaa qophiin dambalii jaalalaa ammallee hin xumuramne qabiyyeen hafee ni jiran waliin turaa isiniin jenna. Oromiyaa Broadcasting Network waliin turtii gaarii. Ani beetura sijibee miti ati boonte jenna sirraadee siti amma gaaruu sin jalaadha jaalala dhugaan sin qabaadha lakki. Osoon siyaamee natti tola maqaasiif moggaasee yaaddoo kan keettu buqqisee namummaa na baase. Nan nyaadha nan dhuga beela'eeyyuun beeku akkamittan obsa yaada kee na jeequ. Gammachuun koo si irraa naaf maddaa si obsuun danda'u ati anaaf addaa. Kophaasi yommuun taa'u yaadanan of bira si barbaada garaa kootu siif iddoo qaba si argu gammada. Osoon karaa deemuun yaada keetiin karaan deemu dhiisee karaarraa achi gora. Suma arguuf jedheen akka nama hojii hin qabnee olii gadi joora. Akkuman jiruun jiruu koo jiruu seetaa mi'as natti koottuu ana bira gahuuf lagamee qaceetaa. Filannoon koo siin ala ijji kootuun argu natti siiqii taa'ii jaalalli dhumanne nu keessatti amargu.